lammaffaan economic or control criteria. Economic or control criteria gwennu kareef sun hin garagara. Size criteriaadhaan adda adda. Sizein hammarra tokko hundaa'u hamma diinagdee san keessa jiru yookaan warshaa tokko haa ta'u yookaan biizinasa tokko kan tiriifiidhaaf gad dhaabbate haa ta'u kun ammoo hawaasni irratti hundaa'a kun akkuma maqaasaa himutti hamma inni gabayaa san keessaa dhiibbaa godhuu danda'u hamma inni abbaa isaatiin hoogganamu kanarra dhaabbanneeti economic or control criteria jennaan ulaagaa to'annaa haa ulaagaa diinagdeeti. Galtee garaagarummaan isaa sirriitti ifa biyya jira jechuudha. Size does not always reflect the true nature of an enterprise. Sizein gisee hunda fakkeenyaaf wanni tokko fudhu warshaa simintoo tokko. Warshaa simintoo kana gisee hunda saayizumaan uumama warshaa simintoo kana saayizii bichaadhaan gisee hunda ibsinu yookaan saayizii bichaa yoo ibsine saayizii bichaan gahaa miti. Warshaa simintoo kana hamma nama isa keessa dalagu hamma hojjettoota yookaan kan biraa keessa size criteeriaan gahaa miti. Maaltu jira? Economic or control criteria gwennu warshichi simintoo kuni hammam takka warshaa simintoo biraa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Galtee warshaa biraa yookaan fakkeenyaaf warshaa simintoo turee fudhu. Turee jechuun beekamaadha. Ammaas kabiraa naashinaalii jira. Naashinaalii fi simintoo naashinaal simintoo fi turee simintoo wal bira qabdee hammam takka isaan kun gabayaa hedduu fudhachuu danda'anii hammam takka namni walirra turee filataa kanarra hundooyineeti. Ammaas akkaataa manaajimentii yookaan akkaataa hooggansa isaa irratti warshaa yookaan dhuunfaa hogguu ta'e warshichi kun murtee kan mataa isaatiin deemuu si galtee teekinooloojii xiqqoo fayyadamuu kanarratti dhaabbannee economic or control criteria jennee biizinasa xiqqaa tokko gargar baasuu dandeenya jechuudha. In addition, dabalataan qualitative characteristics may be used to differentiate small business from other business. Qualitative characteristics gwennu size criteriaan quantitative. Quantitative gwennu lakkoomsa irra hundaa'a. Lakkoomsa hamma namicha keessa dalagu hamma warshaa san gurgurtaadhaaf waa dhiyeessuu achirra hundooyineeti. Quantitative gwennu size criteria jalatti. Economic criteria jalatti ammoo qualitative lakkoomsaan hin ibsamu. Fakkeenyaaf hamma warshaan tokko waan silaa isa keessa hojjete san yookaan waan itti hojjete san bakka biraa geessee gurguru lakkoomsaan hin ibsinu. Lakkoomsaan gisee hunda ibsuun yookaan ni jabaata. Hamma inni ammas kan isa ollaa jiru yookaan akkasaa kan isaan dorgomurra dhiibbaa fiduu danda'u lakkoomsaan ibsuu dandeenyu waan akkana tana lakkoomsaan ibsuun ni ulfaatti. Kanaafuu economic criteria yookaan control criteriyaan amala qualitaatiivii qabaa. Biizinasa biraarraa adda baasuudhaaf amala lakkoomsaan hin hisaabamne san qabaa. Fakkeenyaaf isa keessatti amalli beekamaan kan sirriitti economic control criteria ibsuma kami market share hanga inni gabayaa inni qabu market share gwennu fakkeenyaaf namni hedduun isa filachuu gwennu inni kun namni hedduu isa filachuu gwennu lakkoomsaan ibsuu dandeenyu. Kana jechuun independence gwennu biizinasa kana namichi ifuma gaggeessuu mootummaan waggoota akka aangoo irraa buusuu osoo hin ta'in hasaati ifuma gaggeessuu. Independence guyyoo akkuma yookiin isaa asirraa himutti owner has control of business himself or herself jaa. Owner gwennu abbaan biizinasa sanii jechuudha. Has control of business biizinasa san ifumaaf to'ataa jaa. Himself ifuma isaati yookaan ifuma isheeti. Kunis maal jala ramadama? Economic or control criteria. Personality management. Personality management jechuun fakkeenyaaf abbaan biizinasa san qabu guyyuu
yookaan waan silaa biizinasii san deelii dalagu guyyuu dalagu keessa hirmaatee maal akka bitamuu qabuus maal akka hojjetamuu qabuus sararatanyaa kam akka dalaguu qabduus guyyatti wanni kun biizinasiin isaa kun maal akka hojjete waa hunda ifumaa guyyuu keessatti hirmaatee hogguu godhe maal jennaani parsonaalaayizii maanaajimenti jennaan akkuma maqaan isaa ibsutti nama dhuunfaatiin hoogganamuu jechuudha. Nama dhuunfaatiin hoogganamuu maal jedhe hiikni isaa owner hinga akkuma qaree fannatti owner jechuun gisee hunda abbaa qabeenyaa jechuudha. Actively participant in all aspect of management of business hooggansa biizinasa sanii keessatti gisee hunda hirmaataadha. Wanni takka illee osoo abbichisan hin jiraanne hin taatu jechuudha. Sigalte and in all major decision of the business murtee biizinasni kun fakkeenyaaf yoo dhiyeessii barbaadees yoo sararatanyaa barbaadees nama dhuunfaa osoo kana osoo if keessatti hin hammanne hin taatu. Kanaafuu amala kanaa kana qabu maal jennaani entrepreneurship keessatti yookaan sirna diinagdee keessatti economic or control criteria jennaan. Kan biraa teekinooloojiidha. Teekinooloojiin keessaafuu Afrikaa keessatti biizinasii xixiqqoon teekinooloojii isaan fayyadamanii teekinooloojii xixiqqoodha. Teekinooloojii xixiqqoo humna namaa hedduu. Kanaafuu biizinasni humna namaa hedduu qabu. Teekinooloojii xixiqqoo fayyadamu. Maal jennee ramaduu dandeenya? Small business jennee ramaduu dandeenya. Kanaafuu akkam asirratti teekinooloojii small business business xixiqqoon hangaree faasaa ture san is generally labor intensive jaa humna namaa hedduu fayyadamu. Sigalte fakkeenya Afrikaa keessatti humniti hojiin qaban hedduu waan jirtuuf humna namaa hedduu fayyadama. And only few are technology intensive jaa maaliif jennaan isaan kun teekinooloojii isaanii xiqqishoodha. Humna namaa hedduu fayyadaman ammallee namoota hedduu achi keessatti hojjechiisuu danda'amaa jedhameeti yaadama. Geographical area of operation ammallee bakki biizinasii xiqqaan kun itti hojjetu biyyuma keessa. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti small enterprise yoo jenne wanni tokko fudhu warshaa sukkaaraa tokko fudhu. Warshaan sukkaaraa kun biiroon isaa guddoon takka mataa harumaa ammallee mataa haraa fuudhee Itoophiyaa keessa biyya biraa geessuu hin dandeenye. Kanaafuu maal jedhama warshaan sukkaaraa kunis small enterprise jedhama. Maaliif small enterprise jedhame? Geographical area of operation bakki inni itti hojjetu kuni biyyuma keessa. Kanaafuu asirraa maal baruu dandeessan? Biizinasii tokko bakka inni itti hojjetun laallee small business jechuuniin ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun kan finnee jechuudha economic criteria kan biraa guddaatu hafe kan sirriitti hafuu hin dandeenye forms of business akkaataa biizinasa forms of business guyyuu namni tokko kophaa isaatiif wanta biizinasa tokko haa eegalu yookaan nama wajjin ta'ee haa eegalu yookaan fakkeenyaaf barnoota fa'aa baratee fixee ammas hojii fa'aa dhabee mootummaarraa fa'aa maallaqa liqeeffatee liqii saniin waliigaltee walii mallatteessanii akkaataa keessa mootummaatiin waan ammaa osoo hin haana hunda ilaalcha keessa galchee biizinasni foormii qaba kaa'u akkaataatti qoqqoodamu qaba jedhama. Isaan san gurguddoon habba sadii jira. Habba sadiin san qajeelootti wal ilaallaa jechuudha. There are three basic legal forms of business formation with some variation available depending on the entrepreneur's needs. Maal jaa biizinasa tokko uumuu keessatti akkaataa fedhii entrepreneura yookaan entrepreneura jechuun nama biizinasa tokko eegalu maal jennaani riskii isaa fudhatee nama biizinasa tokko eegalu entrepreneura jennaan. Fedhii namicha kanaa irratti hundaa'ee seera fedhii namicha kanaa irra hundaa'ee biizinasa tokko bakka sadii qoonnaa. Maaliif tokko fedhiin isaa nama wajjin dalaguudha. Nama wajjin dalaguudha. Nama wajjin gurmaa'ee wajjin namarraa muuxannoo fudhate tokko immoo
muuxannoo san fa'aa duruu fudhatee nama wajjin haan taatu kophaati ija malee jee nama eegalu jira. Nama ammaas kayyita mootummaa bu'uura godhatee baankii irraa maallaqa liqeeffatee fakkeenyaaf abdii fa'aa waa kaa'ee warra kanaa jira. Waan hanqa kana haasa'uu deemnaa jechuudha. Akkaataa namni tokko biizinasa itti eegalu. Tokkoffaa maal jedhaa? Proprietorship jedha. Proprietorship jechuun namni tokko bakka biraatti birrii dalagatee yookaan maallaqa dalagatee haa dhufu. Mana nyaataa wayii mana nyaataa yookaan hoteela tokko haa banu. Hoteela san maallaqa akkaataa proprietorshippiitti maallaqa sadi abbichisan nama dhuunfaati. Tokko proprietorship jechuun namni dhuunfaa biizinasa tokko eegalu jechuudha. Namni dhuunfaa biizinasa tokko hogguu eegalu proprietorship jedhama. Fakkeenyaaf namni tokko hoteela tokko lafaa ka'ee eeguu banate. Hoteela kana akkamiin banata? Hoomasaa bana kophaasaa haa liqii isin fudhannee liqii fudhachuu danda'a. Garuu irra hedduu proprietorshippiin kan ittiin beekamu liqii isin fudhatu haa liqii isin hin fudhannee namaa wajji kan hin taane kophaasaa yoo kasaares kasaaraan matumasaa yoo bu'aa harkates bu'aanis matumasaa si galtee bakka inni maallaqa irraa argatus waan guduraa kuufate sanii jechuudha. Namni biizinasa kana akkana kophaasaa eegalu maal jedhama? Proprietorship jedhama jechuudha. Si galtee manzara interpreneurshippiitiin hogguu ilaalte jechuudha. Kana jechuudha. Lammaffaa partnership. Partnershippiin fakkeenyaaf namni shan taatanii eegalta waan takka. Biizinasa fedhaa ta'u waan wayii ta'a bu'aa namaa hedduu namuu ni beeka. Namni shan taatanii eegaltan maallaqa ni liqeeffattan wajjin taatanii nam tokko hoggana godhatan tokko itti aanaa godhatan tokko yookaan dhiyeessii irra godhatan. Namni hedduun biizinasa tokko hogguu wajji eegalu kan mootummaa keessa hin jirre ifumaa wal taatanii biizinasa tokko nama hedduudhaan hogguu qopheessanii waan takka eegaltan maal jennaan paartnership jennaan. Akkuma waan takka beekatu maquma hojii qabatanii akkuma maqaan isaa ibsutti paartnership jennaan. Kabiraa korporeeshinii. Korporeeshiniin warri inni yeroo hedduu korporeeshinii jedhamu warra kunillee warra garee ta'e garaagarummaan isaa maal beektaa? Deemnee garaagarummaa sirriitti baasuu deemna. Warreen fakkeenyaaf baratee hojii barumsa fixee wajjin gurmaa'ee mootummaa bira dhaqee baankii irraa maallaqa liqeeffatee akkaataa kayyita mootummaatti waliigaltee walii farramee itti gaafatamummaa biizinasa saniitiis abaluu itti gaafatamaa waan kanaati. Abaluu itti gaafatamaa waan kanaati jedhamee hogguu akkasii addaan bahamee biizinasa san eegale koorporeeshinii jennaan. Kun amma mataarra akkasitti tuunee jechuun waan sadeen amala isiidhaa sadeen gaddeebineetti sirriitti wal ilaala jechuudha. Kun jalatti tokkoffaa irra maal jennee tumte sole proprietorship or sole trader jedha. Laalagaa akkuma maqaan isaa himu kanatti sole hoggannu kophaa jechuudha. Qofa akka jennu suni proprietorship jechuun proprietorship hoggannu fakkeenyaaf akka entrepreneurship jechuudha. Entrepreneurship jechuun adeemsa namni tokko biizinasa tokko balaa riskii biizinasa itti dhuftu fudhatee si galtee biizinasa ittiin eegalu adeemsa maal jennaan entrepreneurship jennaan. Akkasuma kunis adeemsi namni tokko namni dhuunfaa tokko biizinasa tokko kophaasaa itti banatee kasaaraa simaa fudhatee yoo bu'aa harkates bu'aan isaa ifii fudhatee gaafatumatti adeemsa namni dhuunfaa tokko kophaasaatti biizinasa itti eegalu maal jennaan biizinasa itti eegalee ittiin hojjetu sole proprietorship jennaan yookaan sole trader gurguraa kophaa kophaasaa gurguraami kophaasaa dalagaa namni hojii seenu hin jiru jechuudha. It is a business concerned owned amma gaa biizinasa maal jedhamee jedhama kan nama tokkooti. And operated by one person tan nam tokkoon gaggeeffamtu
tan nam tokko gaggeeffamtu. The sole proprietor amma gaa proprietorshippiin adeemsa namni dhuunfaa biizinasa tokko itti eegalee kophaa isaatti itti hojjetu hogguu jennu sole proprietor jechuun ammoo namicha sani akkuma entrepreneurshipii maal akka ta'e sani entrepreneurshippiin adeemsa namni tokko biizinasa itti eegalu yoo jennu entrepreneur jechuun namicha biizinasa sana eegalu sani mire proprietor jechuunis nama kophaa dalagu jechuu bakka gaawwatumatti proprietor kame guusin jaan proprietoriin namicha proprietorshipii gaggeessu sani proprietorshippiin namicha gaggeessu san maal jennaan proprietor jennaan fakkeenyaaf ammallee waan kana irraan dibaa entrepreneurshipii entrepreneur maal garaagarummaa isaa amma gaa chaaptarri amma jiru chaaptara 3dha. Chapter 1 irratti entrepreneuraa fi entrepreneurshipii qajeeloo gargar baasanii jira. Maaf jennaan wanni kun sirriitti seelaanaaf waan ta'eef. Kanaafuu the sole proprietor is a person who carries on business exclusively by and for him or herself. Namichi proprietor kaynuun kun namicha kophaa dalagu kun namicha who's a person nama jenni bakka abbaa fedha ta'u who carries on kan gaggeessu jechuudha. Biizinasa wayii tokko kan gaggeessu exclusively by or for himself kophaa isaatti kan gaggeessu yookaan dhalaa yoo taates kophaa isiidhaatti kan gaggeessisu namichi sun kophaa isaatti maal jedhama namichi proprietorshipii gaggeessu proprietor jedhama jechuudha. It is the most common amma gaa amallee hojii kophaa dalaguu kun hedduu beekamaadha jechuudha. Hedduu beekamaadha. Maaliif the easiest business ammallee business hedduu laafaadha. Egaa kophaa ta'e galtaa mire to start eegaluudhaaf. Egaa kasaaraa mataa keetii waan fedhe eegaluu dandeessa. Kanaaf laafaadha jechuudha. And initial cost jechuun waciin jalqabaati gaafa business sana eegaltu baastu are usually lower than those for other legal forms. Warreen seeraan hundaa'an irra waciin namni kophaa baasu kun irratti qoodhaa jira. Isgaltee legal form jechuun warra seeraa inni bara hoomsaa eegala hoomsaa dalagata akkana jechuun nam tokko kan kophaa isaa dukkaana banee dukkaana eegalee daldalu jechuu bakka afaan warra keenyaatti. Akkas jechuudha. Akka warra seeraan deemutti waciin qabu jechuudha. A business organized as a sole proprietorship is not separate from owner jedha. Egaa akkas ilaa kunuuna. Business organized jedha. Dhaabbanni businessaa kun business nama dhuunfaa kun as sole proprietorship adeemsa nama dhuunfaati waan nama dhuunfaa. Kanaafuu erga nama dhuunfaa taate it is not separated from its owner jedha. Abbaa isiirraa gargar baasnee laaluu hin dandeenyu jechuudha. Abbaa hojii malee hin deemtu jechuudha. Sa owner abbaan biizinasa kanaa abbaan nama biizinasa kophaa dalaguu kanaa is a business and the business is owner. Laala kana jechuun maal jechuudha? Owner is a business. Namichi kuni namni kophaa dalagu kuni ha business saniiti. The business is the owner. Business is kan isaati. Inni ha business isaati. Business ni kan isaati jechuudha. They are inseparable. Isaan adda bahuu hin danda'an. Fakkeenyaaf amma kiyyarraa abidda isin himu. Ani yuutuuba caffee akaadaamii ogguun banu yuutuubni kuni an kophaatiyyaan banee yoon sirriitti irra dalagu baaddees kasaaraa anumarratti yoon sirriitti irra dalagees bu'aa anumaa fida. Kanaafuu caffee akaadaamiin kan umari. By the way baangiyya umari caffee akaadaamiin kan umari. Umar ka caffee akaadaamiiti. Kiyyaa mire narraa adda bahuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu qajeellotti isin galtii yaada namni kanarraa sirriitti hin galiniif
galuuf hin deemtu jechuudha. Quba qabaadhu. Sole proprietorship. Amma gaa amala siidhaa amala nama dhuunfaa kan biizinasa tokko hogguu eegalu gabaabsinee dhamma himna jechuudha. Kana kaawwatan amma amala nama dhuunfaa. Characteristic of sole proprietorship amala biizinasa dhuunfaa jechuudha. Tokko single ownership. Single ownership jechuun abbaa qabeenyaa kan nama tokkooti. Bakka caffee akaadaamiin kan Umari. Caffee akaadaamiin kan Umar Musaati. Namni biraa wajjin qabu. One man control or owner manager. Nama tokkootu control godha haa to'ata. Owner manager jechuun laal manaajerilleen nama tokko abbaanillee nama tokko biizinasa kana ifumaa eegaleet ifumaa abbaattee ifumaa waa hunda to'ataa jechuudha. Undivided risk yoo kasaaraa san nama wajjin qoodduu hin qabu. Undivided risk jechuun balaa yoo dhufte nama wajjin adda qoodduu hin qabu inni. Obaasaa eegaleemi ifumaa obaasaa eegaleetti kasaaraa nama bira gaafata. Unlimited liability. Unlimited liability jechuun itti gaafatamummaan isaa daangaa hin qabu. Maaliif biizinasa isaatii mire biizinasa kanarraa waan badu yoo arge bakki tun nan galchituuti. Bakka sana nan galchu jechuun hin jiru jechuudha. Sigaltee bakka sana nan galchu jechuun sole proprietorship keessa hin jiru. Liability jechuun akkas ilaa. Liability fi responsibility civic naasasuun adda adda. A sole proprietor is a personally liable for all the debt of the business. Akunulaa. Sole proprietor jechuun abbichi biizinasa kophaasaa eegalu san personally inni akka nama dhuunfaatti liable itti gaafatamaadha. Maaliif? For all debt of the business. Kasaaraa biizinasa isaa kanaaf isumaatu itti gaafatamaa jechuudha. Quba qabaadhu. Kun amala beekamaa sole proprietorshipiti. If necessary yoo barbaachise inumaatu yoo barbaachise this liability itti gaafatamummaan kun include all proprietor personal property and assets. Qabeenya isaa hunda proprietor personal property and assets. Qabeenya isaa waan silaa qabu hunda qabeenya isaa akka murteessaa hunda itti gaafatamaadha inni. Kanaafuu namni tokko dhuunfaa irratti biizinasa tokko hogguu eegalee biizinasa kana kasaaraan isuma irratti yoo kasaares kasaaraan ifumaaf nyaadama yoo bu'aa harkates bu'aanis tarma isaa taati jechuudha. Kanaafuu no separate entity of the business. Biizinasni kun bakka walumaa galatti gargar baafamee ilaalamu. Akkuma reefu inni sanka. Reefu maal jennee beektaa? Dhaadannoo takka asal jedha dhaadannoo takka. Dhaadannoo maal jetti? The owner is the business. Business is the owner jetti. They are inseparable jetti. Dhaadannoon. Abbichi kan biizinasaati. Biizinasni kan isaati. Isaan lachuu kan waliinii jechuudha. Amma kaa inni kun nama dhuunfaati mire minimum government regulation. Gahee mootummaadhaa biizinasa nama dhuunfaa keessatti hedduu gabbuutuudha. Gaheen nama dhuunfaadhaa. Gaheen dhifama gahee mootummaadhaa jechuudha. Gaheen mootummaadhaa hedduu gabbuutuudha. Maaliif waan ati guyyoo hojjettu hin dalagu qaanne. Or since they have few legal requirement. Maaliif namni tokko dhuunfaan hogguu biizinasa eegale wanni seeraan isarraa barbaachisummaan seeraa hanga tokko gabbuutuudha. Sole proprietorship are easy to form and operate. Kanaafuu qabeenya tokko dhuunfaa irratti eegaltee dhuunfaan gaggeessuun are easy laafaadha to form uumuudhaaf inni operate gaggeessuudhaaf. Kanaafuu sole proprietorshipin adeemsa namni tokko waan dhuunfaa itti eegaluun gaggeessuun hedduu maal jee laafaadhaas hedduu bareedaadhaas jechuudha. Maaliif
wanni adeemsa hedduu sin fe'isu. Fakkeenyaaf gahee mootummaadhaa ati fakkeenyaaf biizinasa tokko hoteela haa ta'u hoteela fakkeenyaaf hoteela dhaabdee haa ta'u hoteela kana hogguu dhaabbattee manaajerisii kan hojii guyyuu hoteelli kun gaggeessu si haa to'atu kuduraa fi muduraa bakka biraatii fiddee as keessa dhiyeessitu maallaqa si haa hisaabu. Mootummaan as keessaa gaheen isaa maali? Gaheen isaa gabbuutuudha. Mootummaan si dhufee gibira bicha si gaafata. Argitee? Kanaafuu minimum government regulation jennaan bakka. Kana jechuudha. Kanaafuu asumaanuu amala sole proprietorship finnee jechuudha. Kabiraa partnershipiin akkuma reefu sirriitti ibsinee jira. Inni kun akkam jennaan it is formed ni uumama jee inni kun partnershipiin kun siruu akkamitti an agreement waliigalteen among 2 or more person to carry on jointly a legalized business as co-owners. Fakkeenyaaf nama lamaa ta'u lamaa ol haa ta'u namni hangisa walitti dhufee waliigaltee walii mallatteessee waliigaltee itti gaafatamummaa namni waan itti gaafatamummaa ta'e irratti itti gaafatamummaa isaa fudhatee biizinasni namni lamaa fi lamaa ol akka amma inni kana gaggeessu abbaa qabeenyaatti ta'anii maqaan isaa maal jedhama? Partnership jedhama. Amma fakkeenyaaf waan takka dhaabdaa jennu waan dhaabdisan nama hojii eegalta. Nama hojii hogguu eegalte namni 5 taatanii eegaltan. Namni 5 taatanii hogguu eegaltan biizinasiin kun keenyuti keessan bakka kan nama 5 kanaa jedhama maqaan isaa. Co-owner jechuun kan nama 5 kanaa jedhama jechuudha abbaa qabeenyummaa isaa. Deem itti fufi. Like the sole proprietorship akkuma sole proprietorshipiti partnershipiin kun itti hogguu nu kan amma partnershipii jechuusaati quba qabadhu walitti noofin is no separate legal entity from its owners. Warra isa qabu kanarraa gargar baafamee ilaalamu nama 5 kanarraa amma abbootiin qabeenyaa nama 5 kanarraa adda baafnee waa'ee isaa ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kana 5 ilaalcha keessa galchinee kan ibsinu. It is recommended that partnership agreement is called article of corporation or memorandum of association be prepared in writing a competent attorney. Partnershipin gama akkuma reefu naga walii galteen walii mallatteessanii nami akka silaa isaa gorfamu akka hayyoonni hedduun partnershipiin ta'uu qabu jedhanii gorsa kananittis maal jedhama article of corporation or memorandum of association waliigaltee wal hubannoo hanga garee biizinasa kana eegaltuu jidduutti ta'uu qabdii. Waliigaltee wal hubannee takka tan kayyee ta'uu qabdu. Sigalee kayyeen kun akkam fayyaa yoo ogguu khasaaraa adda qotamna. Fakkeenyaaf inumaatu amata 10 hojii dalagannaa hanga amata 10 hojii dalagannaa jenniti kayyee takaatanii kayyee kanarra hojii deemuu danda'an. Kanaafuu wanni kanaa kun jiraachuu qabdii jedhee warri biizinasa yaada dhiyeessaa jechuudha. Akkas egaa partnership conduct amala gaa partnership amala warra biizinasa tokko gareen eegalu. Memorandum of association should contain at least the following provision. Memorandum of association waliigaltoo wal hubannoo namoota biizinasa eegalan gidduu taasifamtu kuni yoo xiqqaate waan armaan gadii kana of keessaa qabaachuu qabdi. Sigaltee yoo xiqqaate waan armaan gadii kana of keessaa qabaachuu qabdi jedhama. As the list the following provision. Tokko waliigalteen keessatti maaltu jiraachuu qaba? Division of profit or loss. Hogguu
kasaarre akaa'u kasaaraan hogguu dhufte kasaaraa qoodamuu bu'aas qoodamuu wanni jedhamu waliigaltee akaa'u wal hubannoo gaafa biizinasa eegalanii san keessa keeyyata wal hubannoo san keessa jiraachuu qabdi. Keeyyannoo kun yoom katabamu? Memorandum of Association kun by the way memorandum of Association jechuun waliigaltee wal hubannoo tan namootaan biizinasa eegalan kan lamaa fi lamaa ol ta'an san jidduu taasifamtu jechuudha. Waliigaltee san keessa maaltu jira? Hogguu kasaaraa qoodamnaa bu'aa saddaan qoodamnaa takka compensation to each other waliif compensation each other jechuun namni tokko karaa hin taanetti fakkeenyaaf wanni yaadnu maqaa osoo biizinasaan irraan barbaadamin bakka biraatti haa baasu namsaniif deebisanii waan san kafaluu compensation isaa kafaluu distribution of assets in the event of dissolution on olaal distribution jechuun gargar qoodamuu of assets qabeenya kana in the event of dissolution gaafa gargar bahan fakkeenyaaf amata 10 wajjin hojjannaa jenii amanni 10 hogguu ga'e qabeenya san gargar qoodachuu achi keessa jirti. Duration of partnership ammallee honoraal hanga amata hojii deemu qabanii. Duty of each other ammallee dirqama tokkoon nama biizinasa kana wajjii galee maal isaan nama hedduudhaa mire namuu dirqama qaba. Namni hundi dirqama inni bahu qaba. Dirqamni sanis achi keessa kaa'amee jira. Person who enter into such agreement they are partner. Namni biizinasa akkanaa kana keessa seenu biizinasa waliigalteen hojjetamu kana keessa seenu maal jedhama? Partner jedhama qabaddaa asirratti. Partnership amma kareefu waliigalteedhaan bira amma hanga asooyina kun ammoo amala isaati. Amala partnershipiin qabu. Amala namni biizinasa tokko wajjii galee qabu jechuudha. Character of partnershipiin kana jechuudha tokkoffaa maal jedhama? Association of two or more person walitti qindoomina nama lamaa fi lamaa oliiti. Egaa biizinasa partnershipiin lama contractual relationship or mutual agreement isaan jidduu hariiroo maaltu jira? Hariiroo kontiraaktaati yookaan mutual agreement hariiroo waliigaltee yookaan hariiroo kontiraataa. Sadi existence of lawful business ammallee biizinasni bu'aa qabaatu isaan jidduu haa seera bu'aa qabu isaan jidduu jiraachuu qaba. Sharing of profit or loss bu'aa fi kasaaraas addaan qoodamuu akkuma reeffamu mutual agency among partners waliigalteen wal hubannoo isaan jidduu jiraachuu. Each partner is responsible and liable for faults and wrongful acts of co-partners with regard to the business to business obligation. Each partner jechuun namni biizinasa kana keessa seenu hundinuu abbaan biizinasa kanaa hundinuu tokkoon abbaa biizinasa kanaa is responsible itti gaafatamaadha and liable for the fault dogongora dalageef abbuma dalagee itti gaafatamaadha. Fakkeenyaaf proprietorshipii keessatti dogongora yoo dalagde ifuma keetiif itti gaafatamta yookaan namni adarra deebistu hin jiru. Kun garuu namuu waan dalage kophaa itti gaafatama. And wrongful act gocha hin taane gocha biizinasa san balleessaa yoo dalage namuu ifumaaf itti gaafatama. Of a co-partners with regard to business obligation dirqama biizinasa sana if keessaa qabu ilaalchisee namuu fakkeenyaaf korraapshinii yoo dalagdees itti gaafatamaan si maallaqa achi keessaa maallaqa akka akaa'umoo qabeenya nama wajjin qabdu yoo akka malee fayyadamte kee bakka buustu ta'a.
dirqama achi keessa jiru raawwatamuu sirra jiraataa jedhama. No supported legal entity of business. Bizinesi kun isaan gargar baafamee hin ilaalamu. Garee kanaa wajjin malee. Unlimited liability. Itti gaafatamummaan isaanii daangaa hin qabu. Namuu hojii isaa irratti itti gaafatamaa bakka. Restriction on transfer of interest. Qabeenya sana hogguu namni san biraa hote yookaan biraa du'aa ta'u qabeenya san dabarsuu irratti daangaa jira. Utmost good faith. Amallee achi keessa maaltu jira? Amalli isaa walii amanamuu. Amantaa guutuu qabaachuu. Wanneen kun amala maaliiti? Amala character of partnership kan jennu jechuudha.